Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa, wangeeltuu fi hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise uumaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqullittii dubroo Maariyaam, maqaan ergamoota Waaqayyoo, toloota Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatoome kan ulfaatin of haa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa yaadatamanii kabajamanii oolaniitiin geessan baga wajjumaan nu geenye. Araarsummaan ergamootaa kan haadha keenya qulqullittii dubroo Maariyaamii dhiifamni gooftaa keenyaa lafaaf bakka jirutti hunduma keenya duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu kutaa 7ffaa barnoota walitti fufiinsaa barnoota gaabbii. Abbaa gaabbii tokko yoo maal ta'e jijjiiruu dandeenya? Abbaa gaabbii keenya kan jijjiirru maaliidhaafi kan jedhu guyyaa har'aa kana dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo gurrattiin dhageessan, qalbiittiin qalbeeffattan hunduma keenyaaf gooftaan keenya uumaan keenya haa kennu. Hunda dursa miseensonni wangeeltuubiidhaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan warreen dura jirtan immoo sheerii fi laayikii akka hin daganne isinitti himaa. Guyyaa har'aa kana kan waliitiin ilaallu matureen barnoota keenyaa faaruu 33 lakkoofsa 1 gubbaarra dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ta'a jechaadha. Gorsi Waaqayyoo garuu bara baraan ni jiraataa jedha. Yaadi lapheesaas immoo ilmoo ilmoodhaafii jedha. Gorsi Waaqayyoo bara baraan ni jiraataa. Yaadi lapheesaas immoo ilmoo ilmoosaatiifii jedha. Akkuma beekamu abbooliin keenya nu barsiisu, nu gorsu, waan hamaarraa nu deebisu. Gorsa gaafa jennu namoonni kallattii garaa garaatiin gaarummaas nama gorsan jiru, hammeenyummaas nama gorsan jiru, qajeelummaas nama gorsan jiru. Ilaalaa kan jirru gorsa namoota gaarii fi gorsa Waaqayyoo, gorsa qajeelummaa qabu waliitiin guyyaa har'aa kan ilaalla. Akkuma qulqullichi Daawit faaruu 33 lakkoofsa gubbaarratti dubbate maal jedhaa? Gorsi Waaqayyoo bara baraan ni jiraataa jedha. Gorsi Waaqayyoo karaa jireenyaati. Gorsi Waaqayyoo karaa tasgabbii qabu, karaa boqonnaati, karaa jireenya bara baraati, karaa nageenyaati, karaa jaalalaati, karaa tokkummaati. Gorsi namootaa garuu gara badiisaa, gara jal'inaa, gara gaarummaa hin taane, gara wal qoqqooduu, gara jibbiinsa biyya lafaatti kan nama oofu ta'uu danda'a. Guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufiinsaa wangeeltuubii waa'ee gaabbii irratti keessumaa akkuma beekamu abbooliin keenya baay'een waa'ee gaabbii kana nu barsiisaniiru, nu gorsaniiru. Nutis isaanirraa dhageenye, isaanirraa barannee waan isaanirraa dhageenye kana dhaloonni duuba jiru kun egaa akkuma beekamu YouTube irratti wanti nama gammachiisu seenaadhaan kan taa'udha. Faayil ta'ee kan taa'udha. Waan barbaannuuf yeroo barbaannutti gallee kan laaluu dandeenyu. Bakka yookiin immoo istooreejii keenya kan nu jalaa hin dhiphisne ta'uusaadha. Guyyaa har'aa kana kan laallu abbaan gaabbii tokko ilmoo isaa jijjiiruu danda'a laata? Ilmoon abbaa gaabbii jijjiiruu dandeessi laata? Yoomiif, akkamitti, maaliif kan jedhu immoo beekuun barbaachisaadha. Haasa'aa kan jirru waa'ee lubbuuti, waa'ee jireenya bara baraati, waa'ee furtuu mootummaa Waaqayyooti. Dhimmi kun dhimma faayidaa, dantaa addaa itti, kaffaltii addaa itti argachuu miti. Wanti ilaalaa jirru waa'ee lubbuu, waa'ee jireenyaa, waa'ee boqonnaa bara baraa, waa'ee kallattii ittiin mootummaa Waaqayyoo itti galludha dubbachaa kan jiru jecha.
Isa kanaaf hunda dursa gorsi Waaqayyoo bara baraan ni jiraata. Yaadi laphee isaas immoo ilmoodhaafi jedha. Waaqayyoon gorsi isaa nama akka taanu, Kiristaan akka taanu, akka isa waaqeffannu, akka isa galateeffannu, akka isaaf bitamnu, hojii harka isaa ta'uu keenyaan galata akka isaa galchinuufidha. Waaqayyoon kan nu gorsu badiirraa akka deebinu, hamaarraa akka deebinu, cubbuurraa akka deebinu, hammeenyarraa akka deebinu, wal qoqqooduurraa akka deebinu, wal hadheessuurraa akka deebinu, wal arfeessuurraa akka deebinudha. Yaa ta'u malee garuu gorsi Waaqayyoo bara baraan ni jiraata. Yaadi laphee isaas immoo ilmoo isaatiifi jedha. Yaadi laphee isaa, yaadi laphee Waaqayyoo isa kanadha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa kana beekuun barbaachisaadha. Kana beekuun barbaachisaadha. Nutis warri gorfamnu gorsaatiin deddeebine dhageenye qalbeeffanne firiitti hiikne ittiin deddeebi'uudha. Abbooliin keenya abbaa gaabbii ta'anii nu barsiisan, nu gorsan, abbooliin keenya manna amantaa, abbooliin keenya monokosaatonni, abbooliin keenya phaaphaasonni, abbooliin keenya luboonni, obboloonni keenya barsiisonni wangeelaa nu barsiisu yeroo hundumaa. Abbooliinis ga'een isaanii ga'ee hoolota Waaqayyoo eeguu waan ta'eedhaaf. Ga'een kun ga'ee isaaniiti waan ta'eedhaaf. Egaa amma har'a kan laallu waan murteessaa tokkodha. Abbaan gaabbii keenya yoo maal ta'e jijjiiruu dandeenya? Abbaan gaabbii ilmoo isaa nagahee si faana deemuu hin danda'u jechuu hin danda'a. Maaliifidha? Yoomii fi akkamitti kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Hunda dursaa yaada foon irratti kan hin hundoofne yaada hafuuraa ta'uu qaba. Jechi kun tokko tokkoon nan kaasa. Hunda dursaa qulqullichi Isaayyaas, raajii Isaayyaas boqonnaa 1:9 gubbaa irratti tola yoo jettan, yoo ajajamtan eebba Waaqayyoo nyaattu, warra isinii oliif hangafoota keessaniidhaaf umurii warra isin caalu, warra barumsa mana amantaa isin barsiisu, warra karaa jireenyaatti isin geessu, warra hamaarraa isin deebisu tola yoo jettan, yoo ajajamtan eebba Waaqayyoo nyaattu. Yoo diddan garuu seefiin Waaqayyoo isin nyaataa jedha. Jalqaba irratti akkuma beekamu abbaa gaabbii tokko kan qabannu amma foon hin jirrutti, amma lubbuun keenya nu keessa jirutti, amma foon hin biyya lafaa irratti jiraannutti, isa samii garuu Waaqayyotu beeka. Abbaa gaabbii keenya waliin turra. Abbaa gaabbii keenya waliitiin abbaa gaabbii qabanne jalqaba seera qaba. Ilmoon isinii ta'a, abbaanaaf ta'a. Ilmoon abbaadhaaf gaaffii kana dhiyeessiti. Yaa abbaa koo akka na tajaajiltan, akka naaf kadhattan, akka na barsiistan nan barbaada. Ani ilmoo keessa nan ta'a, isin abbaa naa ta'a jechuudhaan gaaffii ilmummaa fi mucummaa fi abbummaa wal gaafatu jechaadha. Abbaan kun abbaa gaabbii ta'uudhaaf kaleessa namoota inni abbaa gaabbii ta'e namoota muraasa yoo ta'an, tajaajilli itti baay'ate, ijoolleen isaa kun itti baay'atanii wal bira qaqqabsiisuudhaaf, tajaajila kana hunda bira akka ga'uudhaaf, akka ta'uudhaaf yoo namoonni itti baay'atan ijoollee baay'een qabaa, nama amma kanan qabaa. Ijoollee baay'isuun abbaa gaabbii ta'uun idaa baay'isuudha. Yoo gorsuu baatan, yoo barsiisuu baatan waan ta'eedhaaf nama baay'een qaba waan ta'eedhaaf sii ta'uu hin danda'u jedhu. Ta'uu yoo fedha dhaban. Fedha ta'uudhaaf immoo yoo qabaatan ati ilmoo naaf ta'uudhaaf ani immoo abbaan sii ta'a. Yaa ilmoo ko, anis akka ilmoo kootti guyyaa har'aa kana qabee gargar baasee sin laalu. Gaafa rakkina keessa, gaafa gammachuus,
gaafa gaarummaas si duukaan ta'a waan hin danda'u kadhannaadhaanis atis immoo ilmoo koo ta'i waadaa gali. Yaa abbaa koo yaada isin natti himtan gorsa keessan hojiiwwan hafuuraa hunduma na ajajjan ajajamuudhaaf fedhan qaba ilmoon isinii ta'a jedhama. Sanaan booda kana dhaabachuudhaan gara barumsaatti galama. Guyyaa irraa qabdee barumsa baratta. Barumsan si barsiisa. Sin gorsa. Ati immoo dhaga'uudhaaf qophaa'i. Tole jedhi ajajami. Namni tole jedha eebba Waaqayyoo nyaata. Soomuuf sagada araaramuudhaaf. Asiraatii bakuraatii kurnee hangafa kurnee fi kennaa mana Waaqayyoo kennuudhaaf waan qabdu keessaa soomuudhaaf sagaduudhaaf wangeelaan jiraachuudhaaf waadaa gali jedha. Yaa abbaa koo kadhannaan keessan naa gargaartu malee isin faana ajaja abbummaa keessan fudhachuudhaan hojiiwwan hafuuraa isin faana hojjechuudhaan soomuun sagaduudhaan amma hin danda'etti mana Waaqayyoo deebi'ee kadhachuudhaan isin faana itti fufaa jedhama. Sanaan booda namni jalqaba abbaa gaabbii gaafate barnoota mana amantaa iccitiiwwan torban keessa tokko iccitii gaabbii. Kamitti gaabbii galla? Maaliif gaabbii galla? Yoom gaabbii galla? Yeroo gaabbii gallu maal maaltu nu barbaachisa? Gaabbii galuuf haal dureewwan jiran maal maalidha kan jedhu kana beekaa jechaadha. Abbaa gaabbiis jijjiirachuu yoo barbaanne yoom jijjiiranna? Akkamitti jijjiiranna? Maaliif jijjiiranna? Kanas beekuun dirqama isaa ta'a. Erga kana fixeen booda barumsa mana amantaa iccitiiwwan mana amantaa torban keessa kan ta'e iccitii gaabbii barate wangeelaan dabalame. Amma gaabbii gaafa gallu 50 sagadi 40 sagadi 30 sagadi miti. 40 30 soon sagade maal jedheetan sagada akkamittan sagada eessattan sagada maaliifan sagada kan jedhu yoom sa'aatii kam sa'aatii meeqan sooma kan jedhu kana baree deemuun dirqama ta'a. Namni baay'een hin sooma sa'aatii meeqa sooma hin beeku. Namni baay'een hin sagada akkamitti sagada eessatti sagada yoom sagada namni baay'een hin beeku. Kana hundumaa barsiisuudhaaf abbaan abbummaa fudhatee mucaa kana simatee barumsa barsiisaa jechaadha. Sanaan booda barsiise gorsee gaaffii gaafata. Gaaffii irratti dhimma gaabbii irratti wanti siin galle jira. Wanti si hafu jira. Waan sitti muumalu jira. Gaaffii kan sitti ta'e jira. Sii galeera jedhee erga xumureen booda haala himannaa barsiise gorsee nama kana cubbuu isaa irraa fuudhaa jechaadha. Egaa bifuma kanaatiin wanta xumuramuu qabu erga xumuranneen booda abbaa gaabbii qabannee abbaa gaabbii keenya waliitiin ni turraa jechaadha. Kana bira darbuudhaan garuu rakkoowwan abbaa gaabbii keenya akka jijjiirru nu taasisan gurguddoon tokkoffaan abbaan gaabbii keenya lubbuudhaan yoo boqotan. Namoonni tokko amma yeroo baay'ee kan nu quunname keessaati nama du'eefaa abbaan gaabbii kee eenyudha gaafa jennee gaafannu maammiree abaluudhaa jedhu namni kun bari hin jiru jechaadha. Fooniin hin jiru jechaadha. Abbaan gaabbii lubbuun hin jirre abbaa gaabbii nuu ta'uu hin danda'u. Tokko kana. Lammanni immoo abbaan gaabbii tokko biyya gadhiisee yoo deeme abbaa gaabbii keenya jijjiiruun dirqama ta'a jechaadha. Bakka nuti hin arganne yoo nurraa fagaata ta'e abbaa gaabbii keenya dirqama hin jijjiirraa jechaadha. Inni sadaffaan abbaan gaabbii keenya deddeebinee gaafannee akka nu tajaajilu akka kadhannaa nu godhu gaafannee kadhannaas nu gochuu yoo baate yoo innis nu gate yoo sirma tajaajila hafuuraa sila abbummaan tokko namaa kennuu qabu yoo nu laachuu baate deddeebinee gaafannee gara abbaa gaabbii keenyaa deemnee guyyaa irraa kana qabee tajaajilan simbiraa argachuu malu argachuu hin dandeenye waan na gargaaruu diddaniidhaaf yeroo baay'ee deddeebi'ee sin gaafadhee sin argachuu waanta hin dandeenyeedhaaf nama naaf ta'u nama na barsiisuu danda'u nama na gorsuu danda'u abbaa gaabbii biraan qabadha jechuudhaan
inni gaabbii gale sun dhaqee abbaa gaabbii kana biraa kadhannaa hiikaa Fitaazza Woldii kan jedhamu fudhatee gaggeeffamuudhaan abbaa gaabbii biraa qabachuu danda'a. Namni tokko abbaa gaabbii qabatee Fitaazza Woldii kadhannaa hiikaa otoo hin ta'in abbaa biraa biratti dhaqee gaabbii galuu hin danda'u. Seera mana amantaa miti. Lubni tokko kan hidhee lubni biraa hiikuu hin danda'u. Lubni kun Waaqayyo si haa hiiku si haa eebbisu jedhee amma hin eebbisnetti luba biraa dhaqnee otoo eebba hin fudhatiin luba biraa qabachuu hin dandeenye. Inni biraan immoo inni arfaffaan ilmoon kun soomni gaafa kennamuuf soomuu dhiistee yookiin immoo soomuu dhiisee abbaan isaa gaafa isa ajaja abbaa isaa dhaga'uu dhiisee keessumaa nama naamusa kiristaanaa keessaa ba'e yoo ta'e abbaan kun akkuma Yaaqoob irratti dubbatu obboleessi kee yoo si miidhe ati qofaa kee ta'iiti gorsi. Lammaffaa irratti nama lama ta'a. Sadaffaa irratti namoota dabaladhuuti gorsi. Arfaffaa irratti mana amantaaf jaarsolii mana amantaatti himiiti akka aramanii fi akka qaraacitti isa lakkaa'e dhiisa akkuma jedhu mucaan kun abbaa gaabbii qabatte kun dhaga'uu yoo baatte qalbeeffachuu yoo baatte ajajamuu yoo baatte naamusa kiristaanummaa agarsiisuu yoo baatte wanta abbaan kun akka isheen hin raawwanne isheetti hime hundumaa cabsitee argamte seera abbummaa mucummaa kana otoo hin eegiin har'as boris yeroo hundumaa itti himame nama hin jijjiiramne yoo ta'e otoo itti himamuu nama bitaan dhagee mirgaan yaasu yoo ta'e naamusa addaa ala waan kiristaanirraa hin eegamne machaa'uu, ejjuu, sobuu, namaan walitti bu'uu, mana amantaa deemuu dhiisuu, asiraatii bakuraatii kaffaluu dhiisuu, bakka hin taane ooluu, nama hin taane faana ooluu, hojii hin taane raawwachuu, nama araaramuu hin dandeenye, nama nagaa buusuu hin dandeenye yoo ta'e abbaa kun dadhabee barsiisee gorsee yoo ijibbaate yaa mucaa koo bara baay'ee si garseera, si barsiiseera, sitti himeera, na dhaga'uu hin dandeenye, deebi'uu hin dandeenye, fayyadamuu hin dandeenye, bu'aa wangeelaa buufachuu waan hin dandeenyeef guyyaa har'aa kana qabee ani abbummaa kee shaareera, abbummaa koo shaareera. Fedha yoo qabaatte koottu kadhannaa hiikkaa Fitaazza Woldii si taasisetan si gaggeessa. Waaqayyoon karaa kee karaa milkii yaada kee yaada fiixaan ba'iinsaa siif haa taasisu jedheetu abbaan eebbisee gaggeessa. Kanaaf kan kana fakkaataniin abbaa gaabbii keenya jijjiiruu dandeenya. Inni shanaffaan immoo lubni kun luba ta'ee otoo jiru naamusa lubummaa seera mana amantaas eegee gaabbii simachiisee gaabbii sirraa fuudhee cubbuu keenya nurraa fuudhee akkasuma akka sagan nu taasisee deemuu qabu yaada foonii ilaalcha foonii gaafa jennu fedha foonii irratti raawwachuudhaaf yaaduu danda'a abbaan gaabbii tokko lama irratti. Miidhaa biraa irra qabsiisuu danda'a. Adeemsi ilaalcha abbummaa mucummaa hafee adeemsa fooniin ilmoo kana ilaaluu danda'a. Yaaliiwwan garaa garaa irratti fakkeessuu danda'a. Maaliif namadha waan ta'eedhaaf sibiila miti. Gochaa inni raawwatu irraa kaanee adeemsa inni godhu irraa kaanee namni kun lubni kun kiristaana fakkaata kiristaana yoo ta'uu baate luba fakkaata hojii lubummaa nama hin hojjenne yoo ta'e jireenyi isaa nun barsiisu yoo ta'e adeemsi isaa nun barsiisu yoo ta'e gochaan isaa gochaa badaadha yoo ta'e dirqama nama kana faana akka deemnu hin dirqisiifamu. Kadhannaa nuu taasisee nu haa gaggeessu isaa baatu nama naamusa kiristaanummaa lubummaa aangoo lubummaa eeguu hin dandeenye
yaada lubbuu keessatoo jiru yaada foonii nama yaadu miidhaawwan garaa garaa duratti qaqqabsiisuuf yaala yoo ta'e haala isaa ilaallee adeemsa isaa ilaallee dubbii isaa ilaallee dubbiin isaa dubbii mucummaa otoo hin taane dubbii nama hiriyaadhaan fooniin biyya lafaa keessa wal faana jiraatu yaada sana kaasa yoo ta'e adeemsa isaa ilaallee adeemsi isaa gaarii miti yoo ta'e nama kana dhaabne bira darbuun barbaachisaadha. Luba fakkaatanii qeesii fakkaatanii hojii biraa hojjechuun abbaa fakkaatanii ilmoo gudeeduuf yaaluun hojii foon irratti yaaduun barbaachisaa miti. Barbaachisaa miti. Hafuura akkasii keessa warra jiran Waaqayyoon laphee isaaniif haa kennu luboonni akkasii. Ilmoo biras rakkoon kun hin jira. Inni abbaan ajireetitti dhiyaata. Ishiin immoo amala addaa aktii addaa agarsiisu. Ishee faana akka ciisu, ishee faana akka yaada biraa akka keessa galu, ishee faana fedha fooniin dhaatiin akka inni kufu wantoota haala mijeessan raawwattee argamti yoo ta'e saayiqaaxxal baqixal otoo hin gubatiin baalaan akkuma jedhamu kanas dursanii rakkoo uumamuuf furmaata barbaaduudha. Otoo goondaan hin dhufiin daaraa naqatu. Akkuma Oromoon jedhee mammaaku. Kanaaf kana beeknee abbaa gaabbii keenya faana amma bara baraatti amma lubbuun keenya jirutti maaliif qulqullichi gooftaan keenya Zakkaariyaa maanna'u Malkaseedeqiitiin hanga bara baraatti ati lubadha. Akkuma Malkaseedeq ati bara baraatti hanga bara baraatti lubadha. Fooniin abbaan kun yoo darbe aangoonsa aangoo Phexros hoo Phaawulos bara baraan jiraata ta'e qabatee jira waan ta'eedhaaf. Kanaaf kana beeknee adeemsa deemuu qabnu akkaataa deemuu qabnu deemnee gaabbii galuudhaan luboonni abbaanuu taa'uuti immoo ilmoo taane kana beekneetti deemuun dirqama ta'aa jechaadha. Egaa akkuma beekamu abbaa gaabbii akkamitti jijjiirraa yoom jijjiirraa maaliif jijjiirraa rakkoo maaliitiif jijjiirraa kan jedhu isaan kan amma tuttuqee fi kan kanaa olis jiraachuu danda'u. Walumaa gala naamusa mana kiristaanaa kan hin eegne qannoonaa doogmaa tuufiitii mucaan hin eegne abbaanis hin eegne anaaf abbaa gaabbii ta'uu hin qabu. Inni biraan nama foolii mana amantaa qabu ta'uu qaba lubicha soo ta'ee yaadni isaas haasaan isaas haasaa daanga'aa ta'uu qaba malee abbaa gaabbii callisneedhuma waan luba ta'eef qoobii akkuma koo kana waan kaawwateef masqalii akkuma kanatti waan qabateef abbaa gaabbii akka ta'u hin barbaadu. Inni biraan wanti beekuu qabnu abbaa gaabbii qabachuudhaan dura amma danda'ametti naannaa jirrutti abbaa gaabbii kana eenyummaa isaa beekuun barbaachisaadha. Namni kun dadhabaadha, namni kun hin soba hin hamata yoo ta'e boriftaan namoota waliin isa hamachuudhaaf nutis abbaa gaabbii akka nuti barbaanna yoo ta'e rakkoo ta'a. Special case rakkoowwan addaa ta'an immoo jiraachuu danda'u. Lafa lubni hin jirretti lafa lubni qaalaa yookiin immoo widdii ta'etti immoo lubuma argannutti gaabbii keenya naannoo isaatti deemnee himanna malee homaa gochuu hin danda'amu. Lafa luboonni jiranitti garuu kan nuuf ta'u kan nu madaalu kan nu barsiisu keessumaa luba ta'e abbaa gaabbii kan nu ta'uu danda'u biyaans wangeela kitaaba qulqulluu nama beeku nama baratu nama barsiisu ta'uu qaba. Nama dubbise ta'uu qaba. Malee wangeelan beeku yoo ta'e 49 siin jedha. Maaliif yoo jetteen sittin immoo atis callistee deemta anis callistee deemaa rakkoo kana uumuu danda'a jechaadha. Egaa nu haa ga'u kutaa 8ffaa onlaayiniidhaan feesbuukiidhaan telegiraamiidhaan waatsaappiidhaan gaabbii galuun hin danda'ama kan jedhu yeroo dhiyootti nu eegaa onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama. በኦንላይን ንስሐ መግባት ይቻላልን የሚለውን ጥያቄ ቀጣይ እንመለከታለን። yeroo dhufutti waliin ilaalla. Asirratti yaadni namoota maal fakkaata? Isinoo yaadni keessan maal fakkaata? Kan jedhu waliin ilaalla. Guddaa galatoomaa Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Biyya keenya nagaa kiristaanotaaf nagaaf jaalala gooftaan keenya nuuf haa kennu. Nagaatiin naaf tura.